Itiyoophiyaan biyyoota Afrikaa qaala'insa gatii olaanaa galmeessan keessa warra itti hammaachaa jiru keessatti argamtii jaame. Itiyoophiyaatti qaala'uun gatii olaanaa ta'e kan galmaa'ee meeshaalee nyaataa fi isaan wal qabatan akkasuma galteewwan ijaarsaa irratti akka ta'e ragaaleen qorannoo argamanii mul'isaniiti jiru. Furmaataa fi yaada rogeeyyii diinagdee Muhammad Fantaalleetu qindeesse. Itiyoophiyaatti qaala'insi gatii caamsaa dabre keessa galmaa'ee harka 37 qaalama tahuu tajaajilli istaatiksii Itiyoophiyaa hime. Kunis erga bara 2011 kaasee daballii isa guddaa biyyattii keessatti galmaa'ee ture jedhameera. Gabaasni tajaajila istaatiksii Itiyoophiyaa akka agarsiisutti ji'a gayya dabre keessa qaala'insi waliigalaa galmaa'ee harka 32.5 ture. Magaalaa Finfinnee gabaa kuduraa fi muduraa ijoodha jedhamuufi naannoo Hayilee Garmaant jedhamutti daldalaa kan ta'e dargaggoon maqaan isaa akka himamuun feene tokko ji'oota dhiyootii as keessattuu gatiin timaatimaa fi qullubbii adii akkaan dabaluu himam. Dargaggoon kun timaatimni kiiloon tokko qulqullina isaa irratti hundaa'uun birrii 55 hanga 70tti gurguramaa akka jiru akkasumas qullubbii adiin hanga birrii 250tti gurguramaa jiraachuu himam. Gorsaan diinagdee fi odiitii obboom Xilaahun Girmaa Aangoo qaala'insi jireenyaa amma Itiyoophiyaatti mul'ate akkuma addunyaatti kan mudateedha jechuun addunyaa yeroo dhiyoo keessa qaala'insa gatii akkanaa guddaa ta'e agarteen beektuu jedha. Waraanni Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti adeemaa jiru dhiheessa oomishaalee bu'uuraa kanneen akka boba'aa, qamadii, zayitii fi kaan hedduurratti danqaa uumuun gatiin akkaan ol ka'uuf sababa ta'ee jedha. Kanaanis wal qabatee akka addunyaatti gatiin boba'aa dabaluun mootummaan Itiyoophiyaas deeggarsa boba'aa irratti amma dura taasisaa ture kaasuunis haalicha itti hammeessee jedha ogeessi diinagdee obbo Xilaahun. Keessattuu Itiyoophiyaa keessatti gatiin boba'aa yoo dabaluun gatiin oomishaalee cuftinuu walqixa dabala. Seektaroonni boba'aan kallattii wal qabatan qofa osoo hin taane kan hin ilaallanilleen gatiin dabaluu isaa hin oolu jedha ogeessi kun. Ogeessi odiitii obbo Xilaahun dabaluun waraanni waliinii kaaba Itiyoophiyaatti adeemaa jiru gatiin jireenyaa akka qaala'u taasisuu keessatti gahee guddaa taphachuus ibseera. Marsariitiin biizinasii Bloomberg akka gabaasetti gabaa gurraachaa Itiyoophiyaa irratti doolaarri Ameerikaa tokko hanga birrii 92tti gurguramaa akka ture maddeen maqaa hin eeramne eeruun yoo gabaasu gama baankiin immoo birrii 52.5tti gurguramaa oolu guyyaa roobii gabaaseera. Dabalataan gargar fagaachuu gatii kanaaf lolli biyyattii keessatti adeemaa jiru sababa ijoo tahuu bulchaatti aanaa fi ikoonomistii olaanaa baankii biyyoolessaa Fiqaaduu Digaafee eeruun gabaaseera. Itiyoophiyaatti qaala'uun gatii olaanaa ta'e kan galmaa'e meeshaalee nyaataa fi isaan wal qabatan akkasumas galteewwan ijaarsaa irratti akka ta'e ragaaleen ni mul'isu. Mootummaan yeroo garaagaraatti meeshaalee bu'uuraa fi oomishaalee akkaaf gatii gurgurtaa murteessuus qajeelfamoonni akkasii yeroo muraasaaf malee hojiirra oolan. Ogeessi odiitii obbo Xilaahun gama isaaniitiin akka furmaata yeroo gabaabaatti mootummaan oomishaalee bu'uuraa hawaasni guyyuutti fayyadamu irratti deeggarsa gochuu qabaa jedhu. Haa ta'u malee obbo Xilaahun qaala'insa jireenyaa fi furmaanni ijoon haala gibirritti sassaabamu irratti kan hundaa'udha jedhu. Ogeessi diinagdee dhimma kanarratti amma dubbifne guutuu teessoo immoo rakkinichi walxaxaa waan ta'eef furmaata yeroo gabaabaa qaba jedhanii akka hin yaadne nutti himan. Ogeessi diinagdee biraa Abdul Mannaan Muhammad gama isaaniitiin mootummaan liqii baankii biyyoolessaa irraa fudhatu hir'isuun pirojektoota barbaachisummaa isaanii irratti gaaffiin ka'u dhaabsisuu akkasumas pirojektoota barbaachisoodha jedhamanillee yeroo hanga furmaanni argamutti tursuu qabaa jedhu. Itiyoophiyaan biyyoota Afrikaa keessaa qaala'insa gatiin sadarkaa sadaffaa irratti kan argamtu yoo ta'u Zimbaabuween ammoo daballii harkaa 86.7 galmeessuun lammaffaarra jirti. Angoolaa, Sierra Leone, Gaanaa, Naayijeeriyaa fi Sudaan kibbaa wal duraa duuban ta'anii jiru.